Malta akkuma bareedina uummataa fi uumama gaanfa Afrikaa keessattuu biyyoota kanneen akka Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa keessa jiraataniif sirna itti bulmaata dhibbaan dhibbatti sirrillee ta'uu baatu akka biyyoota dimokiraasiin jiraatanii fi dimokiraasiif bitaman qabsa'an yoo hammatees waragaman ta'ullee baatu haga tokko gara sanatti siiqee argatan. Kadhannaan isaanii sila harki caalu uummata biyyoota kana amantaa qaba. Akka ragaan yookaan istaatiksii waggaan ba'u akka nutti agarsiisutti kadhannaa fi boo'ichi isaanii osoo kan waaqeffatan bira gaheef waraanni dhaabbatee misoomni fi guddinni akka dimlaayitii dhaamuu fi darbee immoo ifuu ta'uu baate jallaa irraa gara qajeelaa, shira irraa gara waltumsuu, wal qoqqooduu irraa gara tokkomuutti, deenummaa irraa gara firummaa, obbolummaa seef jira. Dhufee taateen jechisiisu guyyaan fi waggaan teekinooloojiif galanni haa ta'u qindaa'ee sagalee suuraa fi viidiyoon dambalii irra gadhiifamu nutti agarsiisa. Kun akkuma jiru ta'ee sababni gaanfa Afrikaa kun maaliif boqonnaa malee jeqama akka galaana dambalii raasuus maaliif asiif achi gangalata jedhe nama gaafiif tooma kaasuuf deebiin baay'ee kennamuuf danda'a. Biiwwan kennaman keessa ijoon gama tokkoon waan biyyoonni kaaba Ameerikaa, Awurooppaa, Raashiyaa, amma immoo Chaayinaa galaana diimaa akkasumas Jibuutii irraa bu'aa fi kaampii waraanaa qabaniif jedha. Muraasni immoo lakki ta'umsa fi ka'umsa kan dhorku garee Alshabaabee fi hidhattoota adda addaatiin yoo jedhu yaadaa fi hayyoonni dubbichaaf dhiyoo ta'an. Kun hundu nutti hin fakkaatu siyaasa biyyoota kanneen akka Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa keessa jiru waan hin sirroofneef jedhu. Kana malees quba walirratti qabu of midhaksanii kan biraa xureessuu wallaansoo yaada wal waraansaa kan jechootaan godhamu wal xiqqeessuu wal abaaruu dhaadachuu fi arrabsoo hamilee fi namummaa nama tuqu hahammaatu jedhanii safuu dagatanii miidiyaalee isaanii erga walitti darbuu jalqaban hooggantoota fi ajajoota waraanaa isaanii turee bobbolee jira. Rashee ballistee ija ishii bante. Dippiloomaatota odeeffannoo kennitootaa fi basaastota ishee FBI TCIA'n kan saatalaayitiin gubbaa gadi ilaalaa sa'aatii 24 guyyaa 360 kan hordoftu biyyi addunyaa barbaadu waraanaan feetuu doolaaraan naannessitu jaalalaanis ta'e humnaan bituu fi bulchituu United States of America waraanni guutuu gaanfichaaf jeequ ka'uunii mala yaaddoo jedhuun biyyoota sochii kana keessa jiran Eritrea, Somaaliyaa fi Itoophiyaa akeekkachiisaa qoqqobbii yookaan yoo jalqabdan sadeen keechanuu irratti waraanaan labsa jechaa jirti. Biyya nuti keessa itti jiraannu yoo deebinu akka maraata rabbii isaa fayyisu jedhamu daandiirra kophaa haasaa deemu sana wanta nu godhu waan meeqa taajjabnee argine dhageenye jira. Waan argine dhageenye keessa dhugaa urufa ta'ee aaduu quufee ta'ee rakkoo waraanaa walwaliinii godhame dura amma yoonaa lubbuu namoota miiliyoonota nyaachaa qaamaaf xeensamuu laamsheessa qabeenya biyya keenya biiliyoonota hedduun lakkaamu barbadeessaa deemudha. Akka gabaasonni amanamoo adda addaa sababa waraanaa walwalanii Itoophiyaa keessa erga sirni fiiwudaalii yookaan Haayile Sillaaseen hoogganamu dhiigaa fi aarsaa ilmaan qotee bulaa lafti kan qotee bulaadha dhaadannoo jedhuun qabsoo gaggeessanii du'ee awwaalame asitti waraana bara mootummaa Dargii Shaabiyaa fi wayyaanee harannata akkasumas waraana Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa dhiyeenyatti immoo waraana kaaba Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo fi iddoo garaagaratti godhamaniin ilmi namaa akka baala yoo harcaa'u dinagdeen biyyatti akka silmii qootiyyoorra dhiiga xuuxuun suuta waraanaan xuuxamee dhumeera. Gabaasni baankii addunyaas ta'e dhaabbilee wal waraansa walwalii Itoophiyaa keessa deemsifame waggoota 50 hamma 100 keessa yoo xinnaate maallaqni biiliyoona 70 ol tilmaamamu akka dhadhaa ibidda keessa seenee ta'e baqe badee fi lubbuun darbuu miidhaa sammuu qaama cimaa miiliyoonota haala gaddisiisaa irraa akka ga'e yeroo garaagaratti foomseera.
Awin yookaan kaayyoon uummata fi hayyuun hin gamagamamne biyya bu'uurarra yoo barbadeessu biyyi Somaaliyaa caala fakkeenya kan ta'u addunyaa kanarra yoo barbaanne baay'inaan kan argamu nutti hin fakkaatu jedhu hordoftoonni siyaasaa gaanfichaa fi keessa beektonni Somaaliyaa. Afiftoomina maaliif jedhuun deebiin hin falmisiisne kan ta'u erga Ziyaad Baareen awwaawii qofa ta'e inumaayyuu mootummaa fi biyya isaa kufaatee hamaaf kan saaxile darbee yaada Somaaliyaa guddoon ijaara jedhuun Itoophiyaa irraa waraana labse deeggartoota akka carraa mootummaa sooshaalistii idil addunyaa ta'e dargee Mangistuu Hayilamaariyaam doorfamuu jibban warra kaapitaalistii ta'an warra kaabaa of jalatti hiriirse kadhannaa fi deeggarsa akkasumas kanneen meeshaalee waraanaa argateen lola jalqabuus akka mana Shawaa irratti ijaarame ta'e gara itti jigee osoo hin beekamin uummata Somaaliyaas ta'e gaanficha erga balaa irratti buuse waggoota 30 ol darbeera. Kun akkuma jiru ta'e gaanfichi garee Ameerikaan shoror keessa jedhame himatame Al-Shabaab raafamaa kufaatiin dinagdee Somaaliyaa guyyaa guyyaan akka konkolaataa fireeniin isaa cite gara hallayyaatti saffisaan kaachaa jira. Ertraan Itoophiyaa irra cituun ishee ni miidhee fi ni fayyadamte yaada jedhu falmiin walirra hin cinne karaa hundaanuu akka godhamaa oolu ifaan ifatti dubbii arginuuf taajjabnudha. Narratti osoo ta'e hoo jedhe hubataan ilaalcha qajeelaa fi sammuu gaarii qabu uummata biyya Eritiriyaa yoo taajjabu jecha ni gaddisiisa jedhu akka fayyadamuu fi hidhii isaa cinuun lammii biyyattiis ta'e lammii biyya biraa yommuu hin oolu. Ka'umsa yaada kana kan nuuf jabeessu amma biyyoonni kaabaa waan hundaan badhaadhanii fi of ijaaranii garee addunyaa boru irratti murteessan sababa pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas filannoo hin goone abbaa irreedha jedhuun qoqqobbii kumaataman isa uwwisan waan xiqqaa gochuu fi socho'uuf illee kan hin dandeenye uummata ta'e mootummaa harki isaa duwwaa lapheen isaa cabaa miirri isaa muufataa uummata rakkoo hamaa keessa jiraatu addunyaa hunda irra of fageessee erga jiraachuu jalqabe waggoonni 30 ol lakkaa'amaa jiru. Yeffanaanis ta'e jaanjawun halkan barii boonaaf ganna kan taa'es ciises taajjabu mootummaan Asmaraa adeemsa kanaaf sammuu fala barbaadu akka dhabeetti jira. Kanan jedhu maraammartoo siyaasaa gaanfa Afrikaa yoomii kamalaata jecha Ingiliffa perfect jedhu irra illee gahuu baatus harka caalu kan fooyya'u kanan jedhu aardii Afrikaa ta'e gaanfa Afrikaa uumamaan badhaate qabeenya uumamaa kanneen akka warqii daayimandii boba'aa akkasumas lafa lageen gaara qilleensa mijataa dabalataanis dargaggeessa humnaaf sammuu isaaf hojii hin qusanne qabee amma yoomitti ajandaa fi falaasamaa barri itti darbee gochaa wal adamsuu wal ajjeesuu wal miidhuu wal saamuu fi wal yaadaan falmuu jechaan fafeen wal cabsuu irratti yeroo isaa goba qophiin keenyaarraa asirratti golabamee jira hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.